Arrammoo oduu gaddaa isinii qabadheetiin dhufe obboloota koo oduun ala qabadhee isinii dhufe keessaa waan baay'ee onnee nama cabsuu fi waan baay'ee namatti dhagahamu keessaa yeroo darbee akkuma Abdii Geetaachoo obboleessa keenya kana mana yaalaa deemee Dubaayii keessa kan jiraatu gargaaraa jedheetii ture. Har'a garuu yeroo muraasan booda gaafa lubbuun isaa darbu baay'ee tokko nama gaddisiisa jechuudha. Jireenyi lafa kanarraa har'a jiraannu beenna malee hanga jiraannu beenna malee hanga guyyaa duunu hin beeknu jechuudha. Kanaaf obboleessi keenya kuni otoo gargaarsa kadhachaa jiraniyyuu otoo gargaarsa gaafachaa jiraniyyuu har'a garuu fuula Rabbii deemetee jira. Deebi'uu hin danda'u. Waaqayyoon lubbuu isaa jannataan haa kunuunsu jenna. Haadha isaa abbaa isaa fi akkasuma hiriyoottan firoottan isaatiif jabina hawwina jechuudha. Nagaarree isin gaafachuu hin daganne. Nagaaf jaalalli waaqayyoo haalaaf bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Obboleeyyan koo amantaa biroo taataa yooyyaa ashamaa harka fuunee jirtu nagaa keessanii. Egaa nagaa kootti aansuudhaan kan nagaa yeroo kanaan nu ga'e waaqayyo guddaaf galanni haa ta'u jechaa egaa akkuma si'ilii irratti yookaan footoo irratti argitan kana obboleessa kana Nuuraddin jedhama biyya Yuunaayitid Arabii keessa jiraata. Innis yeroo darbee obboleessi keenya Abdii Geetaachoo nu dubbisiisetii ture jechuudha. Kanarratti immoo har'a gaafa immoo lubbuun isaa tarte jedhanii hedduu tokko nama gaddisiisa jechuudha. Maaliif jennaanii biyya ormaa nama nyaachuurra biyyoon abbaa ofii nama nyaachuuti wayya. Egaa obboleessi keenya kun akkuma nama kamiituu dalagadheetan jiraadha jedheeti kan biyya isaatii bahe. Yeroo muraasa booda osuma dalagatu immoo egaa dhibeen namaaf har'a nan dhibama jedhee namni akkasumaan itti yaade hin jiru. Har'a immoo manatti ol deebi'ee akkasiin siree irra waggoota dheeraadhaaf ciisee harka namaatti galee yeroo kan ofiisaatiif hojjetee ofiisaa jiraachisaa maatii isaa jiraachisaa akkasuma rakkattoota cinaa dhaabbatee nama gargaaru. Har'a immoo gaafa ofiisaatitti dadhabee algaa qabatee hospitaala ciisee immoo obboleessi keenya kun immoo obboleessa keenya kana amantaadhaan irree gargar taanu obboleessa kana kara biyya alaatti irree deemsisnee yaalchifannuu qabna. Warri dandeessan gargaaraa, warri immoo humna dhabdan qarshiidhaan osoo hin ta'in du'aayii keessaniin kadhannaa keessaniin bira dhaabbadha. Warri immoo hin dandeenye sheerii godhaatiin namoota gargaaru biraan gahaa jedhee yeroo Abdiin nu dabarsu dhageenyetii jira viidiyoo sana. Har'a garuu karaan sooshaal miidiyaa kana gaafan dhufu mana Abdii Geetaachoo jala gaafa galtanii koominiitii isaa jala yeroo galtan obboleessi keenya kun fuula Rabbii deemera. Rabbiin isa fudhatteera waan ta'eef waaqayyoon nama jannataa isaa taasisu jedhee gaafa barreeffama inni barreesse sana argeetiin jira. Dhugaa hedduu tokko rifadhe. Edaa jireenyi dhala namaa kanaadha. Edaa anganuma kan jiraannuuf wal jibbinaa. Edaa anganuma jireenyuma ishee kanaaf jenneetuma wal jibbinaa. Jireenya yoom akka jiraannuuf yoom akka duunu hin beekne kanaaf gaafa wal xilaachaa gaafa wal jibbinsi obboleessi obboleessa irratti ka'ee obboleettiin obboleetti irratti kaatee abbaan ilmi akkasii walirratti ka'ee jireenya har'a duunee boru hin duunee hin beekne kanaaf gaafa namni wal jibbu gaafa namni ammeenya walitti yaadu dhugaa baay'ee tokko nama gaddisiisa jechuudha. Kinoo waaqayyoon bahanii alatti nama hambisuu waaqayyoon namaa baasu ijoollee juuti ni jirti. Eenyumti keenya jechuudha. Anas si'is eenyumtuyyuu dachee kanarra kontiraata waan ta'eef kontiraata jiraachatee jira. Ni jiraanna jenna malee guyyaa lubbuun keenyatti baatu hin beeku. Karaa kamiinuu yookiin balaa tasaatiin ta'uu danda'a yookiin dhibamanii ta'uutii danda'a. Garuu duutiyyuu walii lamaa biyya ofii keessatti haati namaa eessasi dhukkuba ilmoo koo jettee abbaan ofii yoo daa'imman qabaatan daa'imman ofii asiifachi harka nama qabanii gaafa nama wal'aannatanii yoo du'anumaa miti. Kinoo jireenyi biyya lafaa kana yoo biyya keenya keessanii teenya jenne haalli jireenya biyya keenyaa keessaa baay'ee ulfaataadha. Egaa biyya namaa deemnee jijjiirama ofii keenyas jijjiirree biyyattiillee maatii keenyallee jijjiirra jennee gaafa biyyaa baanu akka nuti itti yaannee baane osoo hin taane wanti immoo dudda duubaan mudatu waan biraati jechuudha. Kanaafuu jireenya qabdan keessatti hanga jiraattan keessattuu jireenya yoomiyyuu hin jiraanna malee hin duuna jennee hin beeknu jechuudha. Obboleessi keenya kunis dalagadheetan boru maatii koo jiraachisa jedheeti kan biyyaa bahe malee lubbuun koo biyya namaatti ni baati jedheeti miti jechuudha. Kanaaf
erga deeme namni deeme deebi'uu hin danda'u akkasuma maatii isaatiif jabina hiriyoota isaatiif jabina isaaf immoo nama jennataa isin mana jennata sana keessatti waaqayyoon isaa kunuunsu jenna maaf taanan lubbuun ganama baate bakka erga baate lubbuun deebi'uu wanta hin dandeenyeef dhugaa wanti baay'ee nama madeessu namni dhukkubeessa har'a dhukkubee yoo dhageessanii boru ganama du'ee dhageessu har'a ni jira yoo jettanii galgala kana du'ee dhageessu dhugaa barri nuti keessa jirru bara hamaa hedduu takkala bara namaaf hin qabatamne jechuudha obboleeyyan keenya meeqaawwan isaanii kan bakka intaanetti ila kan barka eessatti eeggannu yeroo akkasiin nurkaa badan dhugaa baay'ee tokko nama gaddisiisa egaa obboloota koo waanan irra deddeebi'ee afaan koo keessaa yeroo hunduma bahu keessaa inni tokko maalidha gaarummaa waliif yaada anga jiraattan beektu malee guyyaa duutan hin beektan duuti himatteetii hin dhuftu jireenya kee kam keessattuu jireenya edda kontiraata taate cubbuu irraa fagaadhu baqa yeroo hundumaa laphee qulqulluudhaan amantaa kam keessayyuu jiraadhu amantaa itti amantu keessattu taa'iti jireenya kam keessattuu jiraadhu kanaaf waaqayyoo kee kadhu laphee qulqulluudhaan gaarummaa namaaf yaadi ammeenya ofirraa haqi jechuudha ammeenyi kinoo jireenya namaa keessatti bu'aa hin qabu waan ta'eef hammaa yoo taate fuula rabbii durattiyyuu gaafa lubbuun kee tarte achitti illee boqonnaa hin argattu jechuudha omaa namaaf hin godhin nama rakkate bira hin darbin yoo qabaatte gargaarii yoo nyaatte laachisii fi yoo uffatte yoo lama qabaatte tokko uffisi yoomiyyuu akka lubbuun kee tartu hin beektu waan ta'eefu angadachee kanarra jirtutti wanta gaarii yaadi wanta gaarii dalagi yoo wanta gaarii dalagde ilmoo yoo qabaatte ilmoon kee suni aati koo kana naa dalagaa turte abbaan koo waan akkasii dalagaa ture ani immoo isaan jala maal argeetan kara fuulduraa maal hojjechuutii qaba jedhee dhalli kee sun immoo sirraa baratee dhala bakka jireenya isaa keessatti gammadee namallee gammachiisee ofiisis gammadaa ta'eetii jiraata jechuudha kanaaf jireenya kamuu keessatti gammachuu yoo jiraatte fuula rabbiillee yoo deemte lubbuun kee akkasuma boqonnaa argatti jechuudha lubbuun kee boqonnaa kan argattu immoo yoo lafa kanarratti wanta gaarii hojjetteedha jechuudha egaa obboleessi keenya kun deemee hin deebi'u waan ta'eef waaqayyoon lubbuu isaa irra deebi'aan nuuf hamaaru maatii isaatiif jabina haa kennu warreen maamila siimbootuu biitaatan like share gochuun nu jajjabeessaa warreen immoo maamila siimboo hin taane kottaa maamila siimboo ta'a mallattoo subscribe jettu xuquudhaan notificationii xuqaati maatiin nuuf ta'a isiniin jenna kanaaf viidiyoon koo har'a qabadheetii dhufee kanuma kanaaf obboleeyyan koo nagaan bakkuma jirtanitti isiniif haa ta'u jechaa guddaa galatooma